Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan jaallatu ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu akkamii yeroo kana geessan. Guyyaa har'aa kana akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti koorsii keenya dubbii amantaa jedhu kutaa sadaffaadhaaniin deebinee dhufneerra. Kutaa kana jalatti kan waliin barannu amantaan meeqadha? Amantaan akkamittiin jireenya keenya keessatti bu'aa buusuu danda'a kan jedhuu fi amantaan meeqa akka taate gaaffii namoota hundaadhaaf deebii kan ta'u qabannee dhiyaanneerra. Subscribe share gochuudhaan nu hordofaa. Biyya lafaarra gaafa jiraannu gaaffii namoota hedduu kan ta'e amantaan meeqa kan jedhu kun sammuu namootaa keessatti gaaffii yeroo hunda uumamudha. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu biyya lafaa kanarratti amantaaleen hedduun baay'inaan waan argamaniif namoonnis amantaan ishee dhugaa kam akka taate wallaalanii garee itti goran wallaalanii dhugaan eessa akka jiru mana dhugaan jiru barbaaduudhaaf jecha yeroo itti amantaa isaanii jijjiiran tokko seenanii keessaa baanii gara tokkotti baqatan achi keessaas baanii gara biraatti deemuudhaaf adeemsa garaagaraatiin amantaa isaanii yommuu jijjiiran ni argina. Sababni isaa amantaan meeqa gaaffii jedhuuf macaafni qulqulluun Efesoon boqonnaa 4 irratti amantaan tokkodha, cuuphaan tokkodha, gooftaanis tokko waan jedhuuf Waaqa hunduma danda'u gooftaa tokkicha barbaaduudhaaf amantaa tokkittii sana barbaaduudhaaf jecha namoonni mana garaagaraatti iddoo garaagaraatti amantaa isaanii jijjiiranii yeroo deeman ni argina. Kun maalirraa kan ka'edha? Kun maaliif uumamuu danda'e jennee yoo laalle hubannoon idda gadi fageeffateef dhugaarratti bu'uureffame laphee namootaa keessa waan hin jirreef. Amantaa tokkittiin kun eessa akka jirtuuf eenyu akka taate dhugaan macaafa qulqulluu isa dubbatu sobni aguugee dhugaa sana dhokseera waan ta'eef. Kallattiitti namoonni goruudhaaf qabanii fi kallattiitti namoonni deemsa isaanii gara fuulduraa tarkaanfachuu qaban jalaatii kan aguugee koppii warreen ta'an amantaawwan soba addunyaa irratti waan baay'ataniif dhugaan macaafa qulqulluu fi amantaa tokkittii sun ifatti addunyaatti akka mul'attuuf namoonni hundumtuu daandii badiinsa irraa gara jireenyaatti kan ittiin deemuu danda'an amantaa sana akka hin barreef sobni dhugaarra caalee tuulamee namoota dogoggorsiisaa waan tureefidha jechuudha. Kanaaf dirqama amantaan meeqa gaaffii jedhuuf deebisuun barbaachisaadha. Addunyaa kanarratti amantaaleen hedduun lakkoofsaan lakkaawamanii danuu ta'an addunyaarra guutanii waan jiraniif gaaffii mucaan namaa kana gaafatuuf amantaan meeqa jedhuuf deebii quubsaa macaafa qulqulluu keessaa isaaf deebisuun barbaachisaadha. Amantaa jechuun maal jechuudha yoo jenne daandii namootaa fi Waaqayyoon ittiin wal qunnaman riqicha jireenyaadha. Qulqulluun Daawit faarfannaa isaa irratti Waaqayyo kaleessa har'as borus tan hin jijjiiramnedha jedha. Waaqa hin jijjiiramne kana. Jijjiiramuunis amala isaa kan hin taane kaleessa kan ture har'as kan jiru borus kan jiraatu bararraati baroota dabarsee bara baraanis kan jiraatu Waaqayyoon kan hin jijjiiramne sana amannee jiraachuudhaaf immoo amantaa qabaachuun barbaachisaadha. Faaruu Daawit 127 irratti jecha kana dubbata. Kanaafuu amantaa sirriin Waaqayyoon hin jijjiiramne kan ittiin waaqeffannu takkittii qofadha. Waaqa hin jijjiiramne kana Waaqa hin geeddaramne kana kan ittiin waaqeffachuu dandeenyu amantaa sun takkittiin qofa akka taate macaafa qulqulluurraa ragaa qabaachuu qaba. Kitaabni qulqulluunis amantaan tokko qofa akka taate raajicha Ermiyaas irra bulee akkas jedhee dubbata. Daandiirra dhaabbadhaa, daandittiirras deddeebi'aa, qalbeeffadhaa, daandittiirras
deddeebi abbootii keessan gaafadhaa. Erga nuun jedheetiin booddee daandittii irras yoo deddeebitan boqonnaa lubbuu keessanii argattudha. Amantaan boqonnaa lubbuu keenyaa nu argachiisuu dandeessu. Waaqayyo isa dhugaa wajjiniin kan wallu agarsiisuu dandeessu. Amantaan dhugaa kun ishii kami jennee addaan baasuun barbaachisaadha. Daandii kan jedhame amantaadha gara waaqayyotti kan nama geessu. Waaqayyoodhaa fi ilmaan namootaa kan walitti fiduu danda'u riqicha yookiin daldala kan ta'edha. Amantaan daandiidha. Bu'uuraadha. Ka'umsa waan taateef. Ermiyaas boqonnaa 16 irratti akkuma dubbate egaa daandiin mootummaa waaqayyotti nama geessu kun daandii ishee duraa yookiin ishee jalqabaa malee daandiiwwan haarawaan fakkaatanii booddarra dhufan akka hin taane sirriitti nu hubachiiseera. Maaliif yoo jenne abbootii keessan isaan jalqabaa gaafadhaa nuun jedha. Abbootiin immoo gaafatamuu kan qaban waa'ee isaa ammaaf haaraa osoo hin taane isa jalqabaaf isa duraatti gaafatamuu qabaatan. Ibroota boqonnaa 13 irratti abbootii keessan isaan jalqabaa sana isaan dursaa sana yaadadhaa akkamitti akka isaan jiraataniif firii amantaa isaanii keessaa argame ilaalaati isaan duukaa bu'aa waan nuun jedhuuf amantaan abbootiin keenya duraa hordofaa turan haaraa isaa ammaa osoo hin taane dhaloota yookiin jenereeshinii haaraa osoo hin taane abbootiin keenya jalqabaa kan hordofaa turan. Abrahaam fa'aa aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessanii Abrahaam abbaa saba hundaa jedhamee kan itti waamame amantaa kamidha? Gaarummaan Abeelii fi jibbiinsi Qaayiliin kan ittiin addaan bahe aarsaan waaqayyoo aarsaan Qaayil waaqayyoo biratti kan itti fudhatama argate dhiigni Abeel lafatti dhangala'e waaqayyoo duratti kan itti hiyye amantaan ibsitee fi waaqayyoo fi Abeeliin kan wal beeksiste hojii hamaa Qaayil hojjeteen immoo kan itti adabame amantaan dhugaa ishii kame jennee addaan baasuun barbaachisaadha. Ishee haaraa miti. Isheen duraa ishii kame jennee beekuun barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos daandii jalqabaa kana amantaa jalqabaa kana jechuudhaan hiikeera. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraatii kaanee gaafa dubbisnu ijoollee waaqayyoo qulqulluun Phaawulos daandiin isheen duraa ishee kam akka taate dhugaadhaan akkamittiin deddeebi'uun isa akka nurra jiraatu garuu isin keessaa namni tokkollee gowwoomsaa cubbuutiin mata jabeessaa akka hin taanetti guyyaan irraa inni nuyi sagalee waaqayyo itti dhageenyu otoo hin darbin guyyuma guyyaatti walaa jajjabeessinu nuyi amantaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessine yoo qabanne warra Kiristoosiin qooda qaban ni taana jedha. Warra Kiristoos wajjin qooda qaban ni taana. Caaffanni qulqulluun arra sagalee waaqayyoo isa yeroo dhageessan akkuma warra irratti ka'an sana mata jabeeyyii hin ta'inaa. Warri sagalee waaqayyoo dhaga'anii isa irratti ka'an eenyu fa'i? Warruma gaggeessa Museetiin biyya Gibxii ba'an sana mitiire jedhee warreen waaqayyoo irratti ka'an. Sagalee waaqayyoo ulfaataa dhaga'anii duubatti kan deebi'an. Waaqa tolfamaa waaqessuun waaqayyoo fi Musee kan gaddisiisan. Xonqaawota kan ta'an Daattaan fi Abeeroon hin caqasuu barbaadee akkas jedha. Macaafni qulqulluun ijoollee waaqayyoo. Kanaafuu amantaan isheen dhugaa isheen abbooleen keenya ittiin galateeffatan. Amantaan keenya ishii jalqabaa sana hanga dhumaatti jabeessine yoo qaban warra Kiristoos wajjiniin qooda qaban taanaa jedhe. Amantaan isheen duraa ishii kami jennee beekuun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun amantaa ishii duraa ishii haaraa miti. Ishii hamma dhufte osoo hin taane ishii duraa san sirriitti qabannee hanga dhumaatti yoo jabaannee itti cimnee jiraanne Kiristoos wajjiniin warra qooda qaban taanaa jedhe. Qooda qabaachuudhaaf mootummaa isaa argachuudhaaf jireenya bara baraa dhaaluudhaaf amantaa ishii duraatti qabamanii jiraachuun barbaachisaadha. Amantittiinis immoo qulqulluun Phaawulos amantaan tokko cuuphaan tokko gooftaan tokko jedhee akka dubbate takkitti akka taate immoo barbaannee bira gahuun barbaachisaadha. Eeyyeen amantiin tokkoof cuuphaan tokko qofa akka ta'e ibseera. Obboleessi Yaaqoob kan ta'e Yihuudaanis ergaa isaa lakkoofsa 3 irratti ergaa isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti amantaa qulqullootaaf yeroo tokkoof isaaniif kan kennamte yookiin immoo isaaniif laattamtetti cimtanii akka jiraattaniif isin nan gorsa jedhee ergaa isaa barreesseera ijoollee waaqayyoo.
sirriitti dubbisuu danda'u nurra jiraata. Amantaan nuti amannu kuni amantaan Waaqayyoo wajjin walitti nu fiddu kuni amantaa qulqullootaati. Amantaa qulqullootaati. Yuudaan gaafa barreessu michoota koo waa'ee fayyinaa wal wajjineen qabnuu fi durumayyuu isiniif caafuudhaa fi dhama'aa otoo hin jiru amma amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti qulqullootatti dabarfamee laatame sanaaf akka jabaattanii dhaabbattan caafee isin gorsuun dirqama natti ta'e ergaa kana isin ergeera. Amantaa ishii kam takkitti al tokkitti qulqullootaaf kennamte yeroo hundumaaf akka ta'utti saba hundumaaf akka ta'utti laattamtetti cimtanii akka jiraattan isin nan gorsa jedhee qulqulluun Phaawulos kaa'eera. Dhiifama Yuudaan kaa'eera. Yuudaa boqonnaa tokko lakkoofsa irratti. Kanaafuu amantaan Waaqayyo wajjin ittiin wal arginu kun amantaa dhugaa Waaqayyo wajjin wal agarsiistu amantaa qulqullootaati. Amantaan qulqullootaa kun immoo akkamittiin akka laattamte kutaa ittaanu keessatti waliin baran hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan subscribe gochuun chaayinaalii kanarratti akka nu hordoftan isin affeera. Nagaan tura wasubhat ለእግዚአብሔር